ولميدنا ربي جدا ولميدنا وانجروا حق والجلال ملسنا حق نمني كن هندي إسا أكا الدنيا تنفوت وكاسة ورب يكنا كيس جرو هم بين نجتشو دنيا تنكا التفون أكا التكيفهم تنفوت هم بيتن دائما تقال ودان كيسا نجين اسم تكيسة قدان اسم تكيسة خبر اسم الرامولكة نمما اسم الرامولكة وفسيتني دنيا كنا قرتي دلقتن جتشو دنيا كنا دلقتن جتشو جابوا فيديو بني جدا جراني جابوا فيديو نمودا تجاراني فيديو فيديو بنا فيديو بني سنجو جرا بني فيديو में भेरो तक فيديو بني كيسانو هم بيتني मुल्ला था جيرين نبي Asumainu meeshaa kana yeroo fuudhan viidiyoo isiniif haa waraaban meeshaan riyaala 8,000 bitame agana amma ta'a ulaanu jedhanii banamaa warri jirtu dhaqanis bara naaf Abu haa Yahya tilmaamanii naaf haa dubbatan. Abu Yahya ها ulara jira argitanii maamma ulara dhaabadhee jira لا فيديو بني وما فيديو قلت بني فيديو فيديو بني bana فيديو بريدة am video Bana miti cufa da ban. video Videoon kee namni cufa tokkochi jira. gaafadha kuwwan muitii haa qabannu نراوسا شالا jarana نراوسا Abu Yahya jarana maa wajju Abu Yahya sirraa hojii dabaliin fira daarame kanaaf maa wajju Abu Yahya sirraa hojii dabaliin fira daarame kanaaf Abu Yahya jecha suutu bana obsa لا لا لوكيشن nama rafaan hin jiru ka haasofni isin haasaa hartulle haasaa biraati mara أما سنين يسين وان في تلا يسين نما جلابتني نمني مرتي أكيد جدا كان viidiyoo banni jaarani viidiyoo banni Anche Abu Yahya bara dubbitan afje chan waan kana deene malee TikTok irraan beeku viidiyoo kuno isin mul'atan jiru ana barbaadan moo isaan barbaadan isin viidiyoo hin banne viidiyoo ni jechuun namatu Save viidiyoo godhe save godhe sii barbaadu banama. okay kuno save godhee jira kuno laal akkana kun nuti habibi banteer tamma amma baname baname kun kuno amma nalaala barri makiinaa keessa barri dhodhooftamuure geessitanii gabbaa artani laa wallahi gabboyee dhadhaa dhaqee maa kuno barri argaan jirtanii viidiyoon deebi'ee cufateera jechuun amma namni itti mana dhadhooftan kun warra waan isinin jedhu walla gadi baatee Paakistanii mataan hin dhahin kaadha. Waan taatu godhe natu si yaala abshir. Miskiina. Osoo warri jalaa nurraa bane ka gurbaa yoo cabsinillee rakkoon qabu. Samira filaayitii teetiif sa'a hagamtu si hafimee nu himuu dandeessa? Galgala kana barartaa Samira. Samira miitirra jirti. Jarasiin hin jiru ante jarasii laalime jarasii. Jaras hin jiru jarasa warra namni asii jarasan kaa'atu ala. Shuggaan jira barsida balbalmarra jira shuggaanu. Gaanyu hin qabu la jarasan qabu. An qabu. Mee balbalarra achi qabee bakka reebisan. Maal jettan? Bakka duratti san balbalachi mee bakka balbalaa san achi qabee. Bakka haanni jiru san. Laa hin jiru godha. Kanneen baantan laa hin beeka hin jiru godha. Baree kan kaa'atan jara. In dhumatte moree sa'aatii kana gadi baateen bantoo Gandi. Ni ganda shiftaati Abu Yahya maal jarasa maal kaayataa miti. Waan isiniin jedhu. Amma mee furmaanni akkam goona amma gurbaan osoo ulaan jalaatu nurraa banamte silaa shuggaa gurbaan jedhu kana silaa hin cabsine rakkoon qabu.
wanni eenyu ijoollee shuggaa sangaltu eessa jirti mana dalagaa jirti moo eessirti? Neetworkii qabeera. Jamiyyee Jamaal Jamaal neetworkii Neetworkiin qabeera. qabee jira. Laa sobaa miti yana argitanii balbalaa harki dhukkuba akka cumaa jira. Oduma jaa argitan soba jettanii. Maalum hooyyee jarana akkam goonaree. Amma illee achii deemnaan illee boodallee achii deebi'u illee. Yaa wanti inni jechuu qabu yaa akkana goona. Namni kun dhufee waadaa asirratti sinii galee waadaa sinii galee meeshaa isii akka boru yookaan galgala akka falamuuf adeebi'u akka falamuuf. Qoy Mubaarik meeshaa kiyya yoo kennuu hin dandeenye maallaqa meeshaa kiyya ittiin bitadhe amma akkaawuntii kiyya irratti naaf haa erganii gadi bu'een finfinnee bitadha qullaa nagasiinan qulfii sababa godhatanii ammallee qullaa nagachuu hedduu asirraa isin gastii irraa isin galchanii kanaaf maallaqa meeshaa kanaan bitaa buusan. Lakki qarqaaramuu qabda lakki akkasitti isa dhiisuu miti yookaan si galuu qaba akka jamee birrillee akka kafalamu ta'e birriin kafalamuu qaba malee hiikaa kee akkamitti dhiiftee deemtaree gaafa si galte numaayyuu taan caalaa badaayyuu amma fi Jamaaliin mee Jamaaliin irratti ergi Mubaarak. Injiru Jamaal lakkoofsa tokko barreessi Jamaal. Neetworkii baase ta'uu loolu fakkaate. Yaa Rabbi yaa Allah yaa Rabbi furmaata Takka ajaa'iba booga. Kanaaf kana jibbuu ta'a. Haga Jamaal deemuutu waa dubbadhu. Kana beekamoo. Dubbadhu hin dandeetta. Wannumaanii suuraa isaa gadi baasanii barbaaduu fide deemsa mucaati wallaahi wabillahi baay'ina beektu keessa kiyya ofiifuu gargaarsarran bulee wanni akka suuraan isaa gadi ba'ee mul'ifamee barbaadamu godhe sababii deemsa mucaati akkasitti deemsi mucaa gahaa jira waan ta'eef meeshaa san waan midhaasii amman kennamne maallaqaan tammanamee mucaa irraa kadhannee nus hin gargaarranii akka falamuu fi dubbiin gabaabaadha. Nu jalaan deeminaa boyaaya. Mubee Jamaal dhufee naqi Jamaal dhufee naqi asirratti adii nufaa seenani bakka. Akkasee. Aboyaayaa jala naa seenaa meeminem tokko. Ayyee Jamiyyee. Jamoo. Aboyaayaa waan isinin jedhu. Namni hakikatan uma danda'u waa dubbata namni uma danda'u godha malee waan hin dandeenye hin godhu. Tokko isinillee ni beektan isheen illee achi jiran na fakkaate ishee Abdurrahmaan Daawaallee makka jiran mooda kana jiran. Abdurrahmaan as makkaa jiran. Wal quba qabdanii isaanillee waa'ee isaanii nama kana sirriitti dhibbaan dhibbatti irraa beekanii. Sheekota akkam jirtan? Innillee haati nu seenanii. Sooshaal miidiyaa irra na baasanii kunoo Aboyaayaa saahiba keessan fa'aatullee keessa jiranii. Intala takkatu duraanii nu bira galaa beektanii. Gara amata 5 nu bira galtee. Abu Bilaal. Ettiniin qullaana galchaa jira jettee warri Kaayiroo suuraa biyyaa fi suuraa ta'an. Aboyaayaa. Waan gootan Aboyaayaa na dhageettaniimi. Sheekh Abdurrahmaan hin dubbisaa silkii isinii erga takka jedha. Ani qaba Sheekh Abdurrahmaan silkii isaanii qaba amma dubbisuu danda'a. Yoo dubbisaa. Kameeshaa ammoo kameeshaa ka amma mana dhaqee ulaa dhadha'ee namichi nurraa banuu dide amaarticha tokkotu mucaa kana beeka amaarticha kana dawwalee dhuggaa yoo nurraa baname cabsineeti manuma mucaa keenya Oromoo kam sanduuqni ni jira saaxiin jira jedhan kana cabsinee keessaa baafnaaf isin galee taani dubbii wanni ani godhuu fi danda'u kun hagana godheef wallaahi lajiima Aboyaayaa kun isaan illee na bira jiranii
Sheekh Abdurrahmaan ittillee dawwalaa hima haqa miqiroo tanaa yoo haqa irraa qabaatte akka hayti isii galuuf. Inni bira wanni godhuuf hin dandeenyu mana kana amma cabsinee galgalaatitti namicha kana barbaannee wanni goon. Isiilleen akka tikeetiin jalaan gubanne gurbaan isiin bira jirtu qeerroon keessaan naa dubbisuu walitti dhufnee meeshaa isii kana yoo ka argamullee taate kaargoo akkaataa itti kaayaniif. Birriin 1,700 ka biraa qabdu sunillee akkaataa abbo badhaasaan akkaataa itti kafaluu danda'u irratti akka waliin dubbachuu dandeenyu. Wanni namni namaa godhuu danda'u kanuma. Namni akka nama dhageeffatee keessaa bahee kuta dalagaa ofii dalagateetiin yoo fedhe sitti deebi'a yoo fedhe sitti hin deebi'u namni miidhamaan jidduma kanatti hafa jechuudha. Haga ammaa namni laayivii irratti itti deebi'ee Mubaarakii fi Muniiriin qofa namni martuu bahee deebi'e. Kun qadaa nyaatee kun salaatee kun maal jedhee kun hojii ofii dalagataa. Kanaaf namni miidhamu jidduu kanatti michoo tana waan taateef dubbii nama itti godhaati. Riyaadiin keessaallee nama itti godhaati. Sheekh Abdurrahmaan biratti anana dabalaa rakkoon qabu. Inta Sheekh Abdurrahmaan nama guddaadha nama hayyu nama hiiqaan kun guutuunu. Fira isaaniitiin ijoollee gandaati see wanni miti fira ganda nama ilmaan fira isaanuu walittu. Abshiru nu hundaafuu isin hunduu ganda nu hundaafuu an akka kiyyatti isin hunduu. Akka sibiroon golloo qabdi keessa gollichoo qabdi jedhamsaniiti. Abbaa badhaasaati Sheekh Abdurrahmaan walitti ilmaan firaati ilmaan gandaatillee haalli ni godhani yoo hayti isiitu abbaan badhaasaa nyaate hayti isii akka galtuuf shee ni godhan. Inni galee akkanaati dubbii asumarratti wanni godhaati. Furmaata micha yoo hayti isii akka hin banne yoo isiin barartee jette namni isii dubbatu nama bakka buufattee akka argitee namichi keessaan nu qunnamee walitti dhufne meeshaa isii kan mana namaa jiru kan sanduuqa keessa jiru kana baasuu fi akka dandeenyu birii 1,700 kan argitee akka lixaatti kenniteefsan abbaa badhaasaa irraa fuudhuu fi akka dandeenyu sheeka biratti anana dabalaati isinillee itti dabalama Mubaarakii Muniirillee ni jiranii galatoomaa ganum isin jechuu barbaadu sheeka. Ila waasin jedha Jamaal odoon baane. Amma dhugaa dubbatu guyyaa nadhaadha guyyaa boqonnaati guyyaa jum'aa waan ta'eef guyyaa bareeda namni walii gadi baay'ee socho'u amoonni balbaluu baramuu dideef guyyaatu guyyaa boqonnaa waan ta'eef namni martuu ofirraa raahessaa kanaafi atilleen amma guyyaadhaa kana ofuma qabiiti wicayyoo tana fiqaa kana yoo galallee maqaa keeti rabbi biraa argattaa rabbiin barakaasi haa godhuu dhabamellee yoo ta'e nu beesisi. Magriba asitti argame yoo jedhame argame yoo ta'e Samira za'atii meeqaasiyaa fi dana booda xiyyaarri isiis achi teessanillee daqiiqaa 30 ta'a nama mursiisuu fi nama achitti argamu qabdaanaan jedhani. Sa'aatii torba qofa naafatu. Jamaal yookaan qeeroo Jimmaa bakka jiru fuudhee siifaa fiduuti. Isin Jamaal achirraan deemina xiqqoo obsaa namni fooqii guddoo san yoo dhugumatti mana san ta'e zaata akka keessatti namni takkaa fi lama gadi bahuu isaan oolu yeroo san seenaa cabsaa. Waa si jedhu dhagaye. Mee forsaa naa kenni mee xiqqoo forsaa naa kenni mee nama mana kana galuuf barbaadee itti dawwala Mubaarak forsaa naa kennaa xiqqoo. Si kanuma hin deemina achuma ta'a namni olii gadi bahu hin dhabamu wayi hin dhabamu fooqii wanti appaartaamaan tokko fooqiin takka nama 100 olii gala xiqqoo booda daqiiqaatii daqiiqaa 10 booda namni hulaanni banamti achuma dhaabbadhaa mee xiqqoo obsa hin deemina Jamaal keenya. Meeshaa kan isaamee kanuma meeshaa kan itti deeminaati kanuma maallaqa waan kan bitaniifi maallaqaa fi boorsaa isii kana maallaqa bira jiruu fi boorsaa fi rafallaa jaafa caccabeessan jidduu dubballee fullee jeelala seekaa buyyaa wal jidduu wal gargaara inni isii warra cabee dhugaatu abilleen cinaallee wal gargaaraan jeelan ana kiyyaatti namarratti illee ni bada ana kasii jee garuu kana fajiru kana maallaqa isii fi boorsaa isii amma dhaqqaba kuma 17 amma kanna maqaa wallaan kan akkasi okay galatooma Mubaarakiif Muniirillee mee iddoo biroollee nu weeranii jiranii naannoo hadiiqaa wayii taa'aa jiranii sa'a kana mee gurbaa san birallee dhaynee yoo ka argamu taate naannoo san dhaynee barbaanna isin haga galgalaatitti jidduma tanaa yoo ammoo gurbaan keessaan nu haa qunnamu telefoona kiyya fudhate qeerroon keessaan nu haa qunnamu. Follow naa deebisi follow naa godhe follow naa deebisi. Follow maal gootaa mina dawwale asuma teetteen follow na gaafatta. Oke, lakkoofsa 38 irraa kaasa.
lakkoofsa seenii abu Enarra abu Kiyarra akira na dawali. akira saddeettamaa irraa kaasa. Kiyarra na dawali, okay? Jamal asii Kan keen qabu kan isaan sirriitti malee hin qabu kan isaan kaanii malee hin qabu ani. Follow wal godha waliif Lakkoofsa kiyyan qabdu. Qeerroo hin dawwaliniif isaan asii dawwalaniif maal jechuudha maal jechuudha dawwala jechuun yaa akhi ilma namaa hin amanina dhageeffadha asirra xumura dubbiin asirra baate asirra xumura hin kijibina michiyoon galuudhaaf sa'a kudhan bichaafee fi xumuraaf yammaan tana muramte. Inkijibinaan uun jedhin kaabboo inkijibinaan uun jedhin maal jechuudha. Warri amma nama gargaaruuf sagalee warri nama gargaaruuf sagalee taatanii as keessa jiraattanii namni dirqamaan haasofsiisanii jiru dirqamni illee jiru bakka dubbii akka ilmi namaa dubbatutti dubbataa fi jira. Wala kabajnu qeerroo muniiree tokko ammarraa kaaftanii Abu Yahyaa tokko atagaaruun barbaadu. Abu Yahyaan lolaa fuudhaan jiru jaarsummaa fuudhaa jirra. Fuudhaan jiru jaarsummaa fuudhaa jirra. Lola yoo taate sooshaal miidiyaa irra loluu miti dhiirummaa waraantilee yoo qabattoo hidhattu taate deemee daayirektii itti dhaqee loluu danda'a abbaan barbaada. Tiiwal safnaa kootu akkana godhattu kun tiiwal safnaadha mana cabsii fi yoo dandeettii qabaatte nama mana cabsu fidii fi kootu cabsii fi gadi dhaabannee jirra. Jamaal immoo ijoolleedha. Gurbaan keenya bira kutaa. Meena furi Jamaal konkolaataa ofiitiin aduu kana keessa deemuu jechuun jaarsa dhugaa barbaannaan kijiba barbaadeetii miti. Akkamiin namni ol ka'ee nama hagaraa kana guutuun kijiba dhiisaa namaan jedha kijibaa namaan jedha akkamiin namaan jedha inde hin barbaachisu wanni akkanaa kun ol kabajuu odoo jiru akkamitti haalaa fi adaba walirraa fuuna jiran kun waan gaarii miti qeerroon bilbilee fi yoo bilbileef isaan bilbilini naa bilbilii jedhaanii iyyuu jira kunoo Jamaal isaan bilbilini naa bilbilii jedhaanii jira adhaan tana qeerroon yoo Jamaalii bilbile Jamaal gartee gas immoo jaarsa waan kana dhugaa kana baasuuf walii gadi deemaa jira malee as keessa faayidaa wayii barbaadeeti miti taaskii kafaltee fi walii gad oofaan jirtu kijibaa ka jettuun kijibaa kanuun jettuun ashuraansii wayii nuu kafaltee hin jirtu habiibi lolaallee miti jaarsummarra jira dubbii kana qabbaneessuurra jira malee bakkii bakka lolaatii miti bakka lolleetti hin luqqifatan jedhan lolaan immoo wanni ta'u wayii illee hin jiru siigalee seeraan wanni hin taa'amne illee hin jiru seeraan walitti deemnaan waan barbaachifte funyaan garagalchite irraa fuudhuu dandeetta jechuudha. Lolaan immoo inni illee haga sheeka keenya antiin baanu bar antiin baanu dhiifamaa wajjin antiin baanu gartee ummata lamaan gartee gabbeetuma ulaan aguma dhadheetuma ol deebi'uun baana malee antiin baanu hamileen si tuqulleen qabu dhageeffadhu Jamaal irra diba jira yoo haqa dubbatan asirratti fixaa dubbii michoodha. Wanni kaitan jamu njuru hin sobina wanni jeef an simbanu shaka jadi esa jirtaati enu opponents esa jirtaati asuman jira bibiyan jira manfua yi ko tajizia ya jirate manfua ko tu manni mana muchama na kesani muchama ganda kesani ko champi bega mali tinti bega ilmina ma ilmina ma abanu isale sitima ko tu mana kesani jira mejan Mubarak anna madukulle mana kolle kesani jira ko tu rati fudi asa ko na sayni di dubbi sheekota tani yete dhageeffadhu Jamaal dhageeffadhu wal beelani dhageeffadhu sheekota dubbi kayada waamichoodha ka akina mana ati diisi dubbi kana diisi ga jaarsonni Abu Yahyaa galfachuufi dubbii Abu Yahyaatti kenneen qeerroo ammarraa kaati hin banatin muniif hin banatina Abu Yahyaadhaan dubbataa jirra seeraan qabamee jira hinduma ammarraa kaasaa warra gastiiraan dubbatina Abu Yahyaa rabbi isinirraa jaallatu seerumaan kottaa nuu fixaati isin eegaa jirra nu jalaan deebina Abu Yahyaa keenya abbaa keenya isin jaallanna isin kabajinaa hin beektu dubbii nurraa xumura Abu Yahyaa nan deebisa nam tokko naan seena Mubarak dhiifamame osoo Abu Yahyaan deebii waan siin jedhu dubbii na dhaguu jirtaami dubbii eegamu Abu Yahyaa fi isheen illee qabatan tokkoffaa namni dubbii namaa tagalte fixu jaarsumaa fi sheeka rakkoon qabu jidduu tana keessatti sheekonni teenallee maqaa dhayamuun isheen dubbiin sheeka bira geettee naan maarree taate hin jedhamu akkana hin jedhamu
Egaa argitee sheekonni seenanii namni jaarsaa seene kara jaarsaatiin dubbiin dhumatti ammatti sa'a kanatti fixa akkasii miti. Akka danda'u namni martuu yaalii godhaa jira. Qeerroo keessaan na dubbisii telefoona kiyya yoo telefoona kiyya hin qabne naa kenn jechuma kennuufiidha. Keessaan dawwalee na dubbisuudha. Walitti dhufuudha namni. Samiiraalleen osoo hin deemin namni marti walitti dhufee wanni akkaataa dubbiin tun jirtu haasa'uudha malee namni asuma walumaa gadi lafumarraa ka'ee nama tuttuqni kunillee mana keessatti nama yaamtee Akkoon qabu na eessatti wal agarra. Eessatti wal agarra jamaa. Ummati waan hin deemu dhaggeeffadhu. Ummata kana mana tigartu hin gartiisin. Dhaggeeffadhu. Mana kana hin gartiisin. Altiimatiin jira. Rakkoon qabuuti. Rakkoon qabu. Waan tokko waan gochuu danda'an qabanu. Eessatti wal agarra bakka kam adiiqaa kamitti wal agarra jamaan. eessa jirtaat? Kanan jedhe amma. Bakka kootu Shifa. alaa Bashir kootu makiina harkaa qabdaami? Dhaggeeffadhaa. Okay, rakkoon qabu. Alaa Bashir dhaggeeffadhaa. Follow si na ergi follow. Oi qeerroo. Abbuyaayaan yoo isaan waan kana rakkoon qabu afittan fudhaanii jedhan iyyuu mucaan dhiiftee galti. Wallahi barangaatti barbaannee liqeeffannee illee kennee fi finfinnee bitatti malee yoo abbuyaayaan keessan jira rakkoon qabu mucaan dhagaltu jedhan iyyuu galchuu dandeenya maaliif nama beennuudha abbaa keenya. Kanaaf hundi keessan iyyuu miutii qabadhaa wal jala naa seenaa. Naa seenaa. Taajaabiidha callumeedha. Abbuyaayaan fida. Liqeeffanne sana. Sirraa liqeeffanne. Kami? Kiraa meeshaati. Ani dhugaa dubbachuu dubbii sana lafarraa harkifamuu jirti dubbiin tuni. Waan kana akka dhugatti galtee waan kana nama miira keessa galchitee namni kun ishee akka bobba'uu qabda. Qeerroo dhaga'i. Lafarraa harkifamuu jirti wallahi. Ayyee dhagaa jira. Na dubbisi amma sitti achi dhufaa yookaan ati gakkootti manfoota. Rakkoo takka hin qabu. Amma ati lakkoofsa kee keessaan naa ergi. Baay'ee keessaa si erga rakkoon takka hin jiru. Follow si godheen jira keessaan naa ergi amma. Obboleessoo natti keessaan irraan jettu jiru. Sheekatu dhufee fixa dubbii. Akkasaan jedhan hin jedhu. Dhumati. Mubee wanti kun faayidaan dhumatu hin qabu. Ati Qeerroo miutii qabadhu. Qeerroo miutii qabadhu. Ammarraa kaaftee Muhyiddin Habibi. Bas. Nam tokko dubbatanii wallahi gadan sin buusa. Mubee. Ayyee. Mubaarak hoo'i namicha argine dhaabbadhu akkasumatti. Akkas nam tokko banatina. Abuyaan deebisa. Mubaarak. Ayyee dhagaa jiru. Namicha argine dhaabbadhu akkasumatti akkasuma nuu turi namicha argine. Ayyee. Okay. Muniire miutii qabadhu. Muniire miutii qabadhu. Ani qabadhaa Nam buusaa kana booddee namaa se'a. Turi gurbaa argine jira turi. Kalas. Aha. Dubbii sheekni qabee jiru. Sheekaa roobee jiru naa deebi'ee jiru. Amma intaan deebisa. Abuyaayaa. Salaam alaikum. Akkami? Waalaikum salaam. Jirta? Nagaa qabda? Akkami? Anaa jiraatu akkami? Walumaanuu bakka jiraannee Nagaa qabda? odeessa. Mana inni hadhachi barbaada nyaati. Haaya. Akkami? Nagee wallah. Jirta? Ejatti himee barmeeshaa bakkee. Meeshaan jirti? Shamshiin kami? Bashir gaafadhu qaamota hollaa isaa galti. Seeni mee o keessaa seeni. O seeni. Oromoodha. Kami shamsiin? Manuma Bashir dura galti. Biqaalaa Bashir. O seeni. Biqaalaa Bashir. O seeni mee bata boociin qarra jira o seeni. Mubee amma gartee Gurbaa kamirra? dheerachuuf deemti sa'aani. Yaa wallahi fiti. Dubbiin akkasumalee dhumattuu kalas bakka ammoo wal arganii waan ta'eef naa obsaa. Bakka kanatti Amma dhaga'i siima. Mana nu keessi amma manuma keessa meeshaan jiru sun nu keessi rabbi jedha. Ila kun olii birra jira meeshaa. Intaloo haati meeshaa tanii galuuf deemu. obboleessoo dhaggeeffadhu. Na dhaga'i sitti mara biyya. Manarraa hin bee. Ati moo? Eegaa. Manarraa beeti meeshaa Bashir bakka inni na bira kaa'e. Bara anaa mana hin jirre kaayyate. Amata guutuu teeyse. Fuudhee kannaaf jeenichi kaa'e. Manuma ollaa san. Eeru ta'i maqaan beektu? Shamshiin kami? Bashiruu gaafadhuun siin jedha. Bashirii jira Telefoona. Dalagu. Wajjini maallaqa wajjin bira kaa'eeti inni achi jirti meeshaan mana Shamshiidha. Shamshiin beektu moo taa'aa waa gurguru.
Shamsin dhala wadiin. Dhala. Araati wanni gurguddoon yaa'ii mitii arusii tanaa beeksisa. Bakka kamii gurgurtaa jedhama. Awa biqilaa bashiirri beekamu. Achiraan Biqilaa bashiirri manaa nan raabee. Manaa nan raabee. Man masan ay nemara mucho fa ulana. Mana khiyyan khanin ra mana biqilaa bashiir dura ta'uu ni beektaa mana. Min beene lugat. Manuma san gubba. Ibaaruma san uluma san. Shamsin qabdu telefoon. Imaran tesan gurati matanam. Eewwa biqilaa Ufa ara ka amma tumne tumne. amma dhiisi namni sirraa banu hin jiru taatana. Yom mere. Hin jiru. Uummanni hundi ni yaa'anka. Yom galan. Galgala galan. Mube. Meeshaan jira ammoo. Mube. Meeshaan ni jira. Ni jiraame. Kara social media ni gurata. Yaro wal sini dame wallahi. Jala hatani meeshaan kun maano hin jiru. Koi ma jira like abo kara step itti aanu tu demo qabda. Maali beena nuti asriiti maal irratti Sheeka. suuraa daa'imman xiyyaati Mube. garagalchanii isan meeshaa kana. Sheekaa roobee jira. Sheekaa roobee jira. Shee Mubaarakin bayanii. Sheekaa roobee jira. Abu Yaayaan ni dhufu. Suuraa kiyya Abu Yaayaan ni bayanii. kaasanii baasaniiti. Abu Yaayaan ni dhufu. Sheekaa roobee jiru. Sheekaa roobee jiru badame. Kalaas gurbaarree arginee jirra. Awa ulaa bari haa gurbaan na biraa kute. Dhaqqabiin jaalatan. Baara qabuun. Deemii biiroo bakkaan itti buusisan. Mubaarak. Waa siin jedhu dhaga'i. Amma laal inni kunillee mana kiyyaa bahee mana shamsii jira jedhee shamsiilleen haraaja ni dhufti waa dalagii suuqa wayii qabdi. Isii telefoona fudhannee meeshaan isii achi jira. Hin jira jedhee dhibbaan dhibbatti meeshaan ni jira. Qeerroon galgala makiinaa fidee haa fuudhu. Meeshaa taa sanduuqaa san. Amma mijeessitee deemte jechuudha. Maal jetta? Amma mijeessitee deemte jechuudha. Sheekaa roobee dubbadhaa kaa. Laalaa deemaan jiru deemaa jira hin jedhee. Filmii moomaa inni wanni kun waan filmii wayii na fakkaata. Akka naan galle ni garuu ani qaba na godha. Filmii wayii na jira wallahi. Dhaadhaa biti giroo akka inni jiin kaatti na deebiftaanii. Bitaa gamee. Yalla deem kalas. Dirama wayii fakkaata deemuu jirru. Hai. Dhabeen fudhe asmaan chaaraa Mubaarak sa'aatiin oofina. Sa'aatiin oofina lafa heddatti yadiisa maasaa'u kana biraa dhiisa. Gaafa namni meeshaa galcheeffamootiin fe'uufillee hin danda'anii mucayyoon haa galtu. Addis Ababatti meeshaa muluu bitattee haa galtu sabni Oromoo ni gargaara. Haganuma wannan jedhu waan biraan haasa'u. Sa'aan jalaa deemuu jirti. Anamma sa'aatiin Finfinnee haa galtu. Barbaaddu meeshaa achi jiru san gurguradhaa jedhi. Barbaaddu haa gurgurattu dhiisa. Laatiin nama kana ammoo nu dhiyeessa. Nama kana nu dhiyeessa. Wannan jedhu kan. Nama kana nu dhiyeessa. Amma sii galtee anaan jirre qaba shadii jennaanumaan itti dhiise. Nama na gaafatus ni hin dhabe. Amata guutuu taa'e. Meeshaa jira kaakaallichi. Ayidaa jiraami namni tokko na gaafate guyya tokko. Meeshaan Bashir sanduuqni tokko si bira jira naan jee. Nama ta'ee wallaal. Een jeen. Hoggaan jeen sanbooda natti hin deebine. Mana asuma jirtaa jee een jeen. Ni nagarre. Amma mana maktabni mana irraa bahinaan jaan. Naanin meeshaa shamshiinis ollaa san galtii nu gubbaa galtii. Inni immoo eeggata irra bilbilee tasa Jamal waa tokkittiin si gaafadha Jamal. Waa si gaafachuu hin danda'a? Wanni hin jiru meeshaan hin jirtu bakka. Maal walirratti haasa'amaa? Maal naa saaraan? Jamal nama sanatti naa kenne nama meeshaan bira jiru nama meeshaan amaanaa samiiraatti kennetetti naa kenne bilbila ittiin naasaa. Namarratti nama kuma dhibba lamarratti. Isaan amaana akka jiru hidhaara. Laa amma si bira jiru. Amma si bira jiru. Amma si bira jiru. Maali musammaa? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam akkami? Nagaa. Eenyuun ani nan barbaade nama sila footoo isaa gadi baafne sana barbaaden. Footoo tamaaliiti as waddaa yoo giiroo tana. Isaan abbuu. Nama suuraa sila gadi baafne barbaadaa jiru sana itti naa kenne bilbila. Kunoo na bira jiranii koo hin dubbista Mubaarak. Akkasuma ture. Abbaa eenyu jettani? Abbaa badhaasaa. Abbaa badhaasaa. Kunooti. Abbaa badhaasaa salaamu alaikum.
dhaga'u jira mubee. Abbaa badhaasaa waa tokko laa olis ilaallee gadis ilaallee wanni kun waan milkaa'u nutti hin fakkaanne akka nama tokkootti immoo akka bor utuu nuyitii tuu ilmoo keenyaatii waan murteessinu tokko murteerra geenye jirra akka nama tokkootti jechuudha. Rabbii jedhaatii maallaqa mucaan kun baaftee liqeeffadhaa kafalaa fi meeshicha ofeetan gurguraa akka barbaadan godhaa. Wanni nuti irra barbaadnu ammatti maallaqa mucaan geessamuufi. Maaf maallaqa kafalaan maaf maallaqa waan fudhatee kafalaa. Amaanaasii. Maa mucaa laala dhaggeeffadhu kaamu'ee mucayyoo tun na bira galti bara koleetto dhagay laa arraafiti. Amma maallaqa Mubarak mukamma nadagaya Mubarak mukamma nadagaya dubbii nama guddaa haasaya nama guddaa haasawaa dhuftanii haasawaa ijoolleetti hin deebisina fiilmii nurratti hin dalagina nu nama guddaadha fiilmii nurratti hin dalagina amma mucayyoo gali Addis Ababatti meeshaan isin mul'amuun bitamaa abbuutti barbaadan amaanaa tana har'aa miti guyyaa qiyaamaa rabbi isin haa gaafatu nama kana ammoo nu takataatala karaa keessaatiinis ta'e asis ta'e haytu tun ol haa baatu mucayyoo galee Addis Ababatti achitti haa bitamuuf warri fiilmii nu dalagu ammoo rabbi fiilmii isin irratti haa dalagu warri fiilmii dalagu rabbi fiilmii isin irratti haa dalagu mucayyoo galee birriin tun ammoo jalaa gubbaa uffattee jalaa gubbaa meeshaan itti bitamee Addis Ababa warra qullaan galtu mucayyoon isinii rabbiitiin sanuu kiristaanarraa islaama taatee maqaa keennaafuu hin tolu wallaahi namni hin badhaasa namni ammoo jalaa gubbaa uffisa. Mucayyoo gali amma booda haasawa dhaaba Mubarak musammaa asii achi dawwalu sheekaan birrii 10,000 wallaahi wabillahi nan ergaa fi obboleetti ni qabna nama ni qabna Jamaal qabatan miti maallaqa kana dhiisii siin jedhe mucayyoon haagaltu nama kana ammoo borga namarraa yoo karaa keessaatti dubbisuu baatee si dawwaluu baatee kinoo meeshaa ana galchaa birrii kisaaraa isaatiin galcha kisaaraa isaatiin meeshaa yoo galchuu baate asirran nuu baasii nuu hin wanni fiilmiin nurra dalagamuu fi warri maqaan sheekutaa baduuf illee hin jiru kana dhibbatti amma ittan amana akka mucayyoon ammoo meeshaa ufii meeshaa isii bitattee akka galtu garuu dubbi garaa nama nyaata nuti warra asirra teettu haga sa'a lama muluu fiilmii miti fiilmii fasirra hin teenne nu nama guddaadha laakiin ammoo maqaan muslimummaa fi maqaan ammoo sheekummaa eeggamuudha qaba nuti irdii haga yoomii nyaatamna ta'uudhaan qabu namni viidiyoo nurra dalaganillee viidiyoo rabbi isin irratti haa dalagu akkasuma jennaa ammaaf mucayyoo gali wanta kan dubbatiin Addis Ababatti meeshaa jala maqaa sheekaa salbisa sheeka roobee maqaa islaamummaa salbisan maqaa sheekaa salbisan maqaa gosaallee salbisan dhugaa jirtuun isin hima. Salbisanii amma dhiisaa kaa salbisanii alaa kulli haal wallaahi wabillaahi namni isin argitan kun karaa keessaatiin kisaaraa isaatiin meeshaa sanoon galchin idimelikkiidhaa isaa miti gostillee gara maratti dubbiin dheerataa deemti garuu ammaaf Mubarak musammaa hanga magribaa eegi suuraa isaallee kaasi hanga magribaa bichaa qofa eegi silkii sirratti haa dawwaluun kadhatiin ittiin dawwaliin kadhaan hin barbaachisu. Inkaasina sheekaan gosallee ni maqaan illa abbaa torbaatitti illee an Oromoodha sheeka suuraalleen kaasin Mubarak musammaa rakkoon takka hin jiru ittiin dalagadhuun yaa obboleessa kiyya hojii keessaniimi maafi mushkila sheekota shirri wayiillee hin jiru jedha ani keessan teessan lakkoosaa keessan na ergaati isinii bilbilaa daaraytiillee shirri wayiitu hin jiru sheeka. Isi waan hin taane dogongorinaa duratti haasaa bareedduma haasoo jirtu. Mubarak maarree nuti haqiiqatan illee wanni waan kana sheer godheef wanni waan kanatti hirmaateefi. Dhaaba isin. Namni fiilmii fi. Waasaappiin naa dawwali. Waasaappiin keessii barreessa. Ayyee. Sheekaa roobee isin nama jaarsaati nama manguddooti. Nama argitee nama hunda ofitti hammatu nama keessuun namaanillee waa jechuun gaarii miti. Wanni jiru wanni godhamuu qabu sila haga jedhamuu qabu jedhamee jira godhamee qaballee dubbiin ammoo jaarsotatti illee kennamtee jirti. Yoo saaxirii tullee argamte ni galti. Taani ammoo abbaan badhaasaa haqamte yoo tana wallaahi kun guyyaa guutuu makiinaan deemee oolee gala yoo haqamte yoo tana kapaa osoo beeku kadhoo gatu taate isaaf rabbitu walitti dhufu. Akka nama musliima.